السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فون يدي رجعت أردوتو تشانل أبدأت ونجني كذا كنت دلالة كبجة بكم مجرتنو سناق قبض جيتشا أر أبليكيشن ببري داتان يرود أبليكيشنتي أكملت صورة يوكا فيديو أوديو أد أكملت أوجتشو دندنيا بفن ببري داتاني إيكا أبليكيشن ببري دان فيديو إديت سنيب كودان أوكا أوديو صورة أني جرو كيسانس أبتو كوسنيب كابت وفيتين جرا warri waan kana barbaadan illee nagaafachaa turtan gamanumaan gadi buufadhaati aappii kanatti itti fayyadamaa isiniin jecha keessaa muraasa haala itti dalagachuu dandeessan viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. الرؤيا إلمان إليه فدا كبر ما دورو دين هرل دين ددا بلسما إن يتمنتنا ما فدا كليس هرسان أسجين الرس هرس بربادا يجيب قرآن فديس ملچيسو هيد أنو بيكم شاف قرآن هيد أتشيسو لا فسي سلفسي بيكم سجد في كوف التوتي نما قلش دفي دامس علماء أتا كراب سكن هيرو وانت أكنشيدا هنجرات جرو الرساس هكرو باتي نترو أبو سبردا قوتو النكال فانتو لنجن أبداني أوسانا سجن قداني أبان الرافتاني الماياتي مماني نغرغاري هم نكنك هندر رجال سناني تطلان أولن نشيدان تلتودا كايتي لولن نشيدان للتودا دوا دوكا دوغي سللبي Hordoftoota takijaa viidiyoo akkasumas audio suuraa adda addaa ediitii gochuudhaaf appilikeeshina abbaa jira. Jalqaba irratti audioodhuma tokko daqiiqaa gabaabsinee waliin hojjanna jechuudha. Jalqaba irratti aappii kana isin barbaachisa. Aappii kana Play Store keessaa ni buufattu yookaan link aappii kana description box jala isiniif kaa comment jalqabaarra. Telegram keessa buufachuu ni dandeessu yookaan akkuma screen irratti argattan Play Store keessan irratti yoo barreessan jalqaba irratti isin dhufa isin danda'a screen irratti argaa jirtanuun akka ani keessa seena jechuudha. Aappiin kaminuu jalqaba yoo seennu hayyama alloo okkee nu gaafata waan akkana seentan egaa itti gashitanii hayyama hunda kennitanii fi booda as dabartuu viidiyoo maakrii bakka jedhu kanatti gadi tuttu jechuudha. Egaa gama galarii isinii fidaa suuraa dhuma tokko fidattu suuraa duraan qopheeffatanii irratti audio gashuu barbaadan sana filattu. Okka raayit irratti gootu saanduqa kana keessatti egaa piriis okkee ni jira jechuudha asitti irra tuttu. Haala kanaan as isiniif darba. Step jalqabaa waan sirreeffachuu barbaadan filatanii filitarii footoo istikarii farmii waan adda addaa filitarii kana yoo xunne haala kanaan nu bahuu danda'a. Wanti dalga kanatti akkas irra goone bakka isin ta'u biiftu abaaboo adda addaa suuraa sana irra gashuu dandeessu jechuudha. Waan barbaadan gashuu dandeessu. Ani fakkeenyaaf kanuma filadhee keessaa ba'a. Istikarii yoo barbaadan farmii yoo barbaadan waan fuula bareechuu jechuudha suuraa sana. Akkasitti isiniif fida akkuma argitan suuraa irratti akkani ta'u jiru. Haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Kan barbaadan irra godhattu isinii. Kanuma irra godhee yaadisu. Asii xumureen jira jechuudha. Asii xumureen jira. Step jalqabaa xumureen jira. Next gubbaa kan irra ni jira. Isa irra xumurna jechuudha. Haala kanaan step lammaffaatti nu dabarsee jira. Step lammaffaa immoo audio irra gashuudhaaf waan tokko tokko sirreessuudha jechuudha. As keessatti fakkeenyaaf audio duraan qopheeffannee sana dhaqee fida jechuudha. Audio duraan qopheeffannee tokko irratti yookaan walaloo ta'uu danda'a. Walaloo abbaa sanaaf walaleeffame akkaataa suuraa irratti hidhu eeggatoo ishee barreeffama adda addaa irratti barreessee qopheeffadheen booda haala kaa eeggatoo ishee waa baay'eetu nuufa iddoo kana gadi tuqee audio sana fida jechuudha. Audio sana eegga fidanii haala kaa isin gashee maay muuziqii filatu. Maay muuziqii gama waan qopheeffatan isin haala kanaan isinii fida. Audio guutuu isinii fida waan qabdanu walaloo ajjirme walaloo qopheeffate kana illee gattee halibbatu madaala uumamaa angoo fi dandeettii rabbii eeree arjoomaa fi midhaagaa madaala uumamaa angoo fi dandeettii humna rabbii eeree mirgaa fi dirqama adda baasee seeree namaa fi amantii ka hidhe walitti meeshaan biraan turre nashiidaa olitti. Warri Islaamummaa addunyaa facaase warri Islaamummaa addunyaa badhaase. Egaa akkuma argitan walaloon kun walaloo ustaas Kamal Hebbootiif walaleeffamte isaa wal qabata waan ta'eef
akkamitti suuraa kana sochoosuu haalatti dandeenyuu fi waa xiqqoo waliin ilaalla jechuudha steepii kana keessatti. Egaa steepii lammaffaa irratti immoo akka diinii rabbiitii fi addunyaa ragaa bahuuf nashiidaan uummata barsiisan nashiidaan utubaa dhugaa agarsiisan. Yaa ilma awwaaboo guutuu ilmaan jarrabbaa gadaa ilmaan taaddasaa birroo ilmaan ayilee fidaa gabrummaa duruu dinne har'allee dinne dida bilisummaa eenyutu manatti namaa fidaa. Suuraa olii gadi socho'u jalqaba irratti xuxxuuchu jalqabaa kana innis filannoo isiniif kenna. Akkana godhachuu barbaaddu moo akkas isaasiillee akkas godhachuu barbaaddu moo iddoo kanarra yoo tuqxan immoo akka inni jiru asiif achi deema. Waan barbaadan filannoo as keessa jiru hin ilaaltu kan isinii ta'e. Kanallee as harkiftanii sarara kanarra qabdanii akkas yookaan ariifachiisuu yookaan suuta akka deemu gochuudhaan irratti dhiiftu. Lammaffaa sadaffaa immoo ni xuxxu jechuun barreeffama sadaffaa jiru kana ni xuxxu. Inni immoo maal akka ta'es walumaan ilaalla. Innis kunuun ni jira ni filattu. Yoo kanarra xunne akka urjii olii gadi yaasaa jira jechuudha akkuma argaa jirtan. Kanarra yoo xunne maali? Inni immoo akkas akka inni godhaa jiru argaa jirtu akka waan dubbataa jiru jechuudha kan istiikarii. Haala kanaan jira jechuudha. Kan barbaadan irra godhachuu ni dandeessu. Egaa raawwattaniin booda raayitii itti godhachuu raayitii. Wanni kun shabaka bilaasha yookaan daataa isin barbaa waayifaa fi dhaan daawunloodii godhattu jechuudha. Daawunloodii erga godhattanii irruma gadi tuttu irra akkas yoo tuttattan akka barbaadettanii godhata jechuudha. Egaa buufattaniin booda akkasitti godhattaniin booda raayitii itti gootu jechuudha. Raayitiin as jira. Okay. Ka arfaffaa ka dhumarra jiru immoo maal akka godhu walumaan ilaalla. Inni immoo kaameeraa bakka barbaadan kaa'uti. Barreeffama dalga kana jirurra ni xuxxu akkasitti ni filattu kan isinitti tole. Kaameeraarra kaa'uu barbaadan immoo barreeffama aappii kanaa kaa'uu barbaadan immoo maal ni filattu. Egaa isiniif ta'e booda waa afurtu jira jechuudha. Dalga kana afur saanduqa arfan keessa irra xuxxu. Ka jalqabaa ka itti aanu barreeffama kan as fidee jira. Ka itti aanu immoo xunna. Saanduqa kana kun immoo asitti as dabarsee jira. Ka itti aanu immoo yoo xunne haala kanaan jala kana fidee jira. Isiniif galamiti ka walakkaa xunne as akka taa'u goona yoo barbaanne kaameeraa filannee irra keeyyanna. Yoo barbaanne barreeffama adda addaa as ni jira jechuudha. Irra keenyaa jechuudha. Xumurree jira jechuudha. Haala kanaan kun xumurree jira. Obati nuti roobu subaradaa gootonni kalee kufan tolen jenne abadane ofsaana sageen. Aappiin kun sekoondii muraasa keessatti audio amma barbaadee suuraa tokkoon gochuu dandeessu jechuudha. Sekoondii muraasa keessatti hojjetachuuf isin fayyada aappiin kun. Kun xumurree jira. Seef yoo goni gama galaarii keenyaatti bifa achi dabra maxxansuu dandeenya jechuudha. Bakka barbaanetti kun aappiin kun aappii bareedaadha jechuudha. Amma immoo aappii biraatti dabarfanna. Kana egaa haala kanaan xumurtanii seefiin gubbaan jira irra tuttanii HD 720 filannoo asitti isin kenna HD kanarra 720 irra tuttu isa wayya waan ta'eef haala kanaan kun tokkorraa ilaa dhibbaa yoo lakkaa'e gama galaarii keessanitti isiniif bu'aa jechuudha. Amma immoo wanni nu hafee Yoo sabara malee tarkaanfatamu yaa rabbi naafis kenni waan nama himu naafis arjoomu qaba rabbiin guddaa ala habiibika immaa gabaabaa saahiban godhatiin jecha abbootii keenya yaadadhu hin dagatin yaalma koo namantaa netti naan hidhatin hundaamsa guddaadhaa dhaggeeffattee hin gatin jechuun si. Namoonni baay'een kan itti fayyadamu jalqaba kana. Amma wanni nu hafee akkamitti barreeffama irratti barreessina akkamitti viidiyoo fi suuraa olii gadi garagalchina suuraa adda addaa irratti jijjiiruudhaan ka jedhuun tun afa daqiiqaan nurratti dheeratee jira. Kutaa lammaffaa irratti waan hafe immoo kan waliin xumurruu ta'a bifa argaa jirtan. Kanaan immoo steeppii biraatiin agabbaansa biraatiin walitti deemnutti nagaannaaf tura. Viidiyoo kana sheerii godhaa laayikii tuqaa yoo isinitti tole isiniin jira yaada yoo qabaattan immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa. Galatoomaa agabbaansa biraatiin walitti deemnutti nagaannaaf tura.